Harka fuunii ashamaa akkam jirtu hordoftoota madda walaabuu YouTube hundi keessanuu baga nagaa taatan anis nagaa galata rabbii. Egaa har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoo har'aan tun baay'ee viidiyoo namatti tolu tokkodha. Viidiyoo har'a maal seetanii bilbila keenya kan jalaa baddee yookiin iddoo isiin buute dhabne akkamii argachuu dandeenya osoo bakka teenyurraa waliin ka'een jechuudha. Fakkeenyaaf mana keessatti uffanni keenya uffata faar jalaan bilbilli keenya jechuudha dhiifama. Bilbilli keenya uffata jala darbuudhaan yookiin immoo iddoo isiin buute wallaaluun asiifachi barbaaduun ni jira jechuudha. So haala salphaa ta'een akkamitti bilbila keenya sagalee fiisuu qofa dhageessisuun sagalee fiisuudhaan akkamitti bilbila keenya arganna kan jedhu jechuudha. Jalqabarra Google Play Store keessan keessa galuun aappicha gabbuuftu. Aappiin maal jedhama? Find your phone jettanii gubbaa kanarra barreessitu. Egaa haala kanaan barreessitanii kaatanii as kanarratti hidhu jechuudha. Anama daawunlood godhee jira waan ta'eef isin daawunlood gootu anama open godhee isin garsiisa. Iddoo open jedhu haa tu'inu. Haala kanaan banamaa jira jechuudha. Egaa banamee jedhee iddoo start jettu kana tu'ina jechuudha. Egaa haala kanaan tu'ine kaanee as iddoo off taatee jirtu kanarratti on goona. Akkasumas settingii keessa galuun iddoon kun yoo duraan akkana off jiraate on goona jechuudha. Isasi ifama beeksisa iddoo qaba wantichi on goona jechuudha isa kanas. So inni kunniin vibrate sagalee isaa sirriitti kan vibrate qabu jechuudha. Sagalee isaa kan dhageessisuudha. Kun immoo ifaadha. Wantoota bilbilli keenya duuda isaa ol garagalee jiraate ifa isaa inni argitu jechuudha bakka fidee jiraate. Akkasuma iddoon kunniin haala kanaan erga bantanii kaatanii bilbila keessan sagalee fiisuu qofa dhageessisuun iddoo kamiyyuu yoo jiraate arguu dandeessu yookiin argachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan irraa fayyadama. Aappiin kun baay'ee tokko kan gaarii ta'e tokkodha. Sagalee fiisuu qofa jechuu qofaan sagalee sana dhageessisuun bilbila keessan iddoo inni jiru argachuu dandeessu jechuudha. So viidiyoon kun akka isinitti tolu abdiin guddaan qaba. Namoonni channel kiyya subscribe godhu yoo jiraattan subscribe godhaa, viidiyoo kana like godhaa, hiriyoota keessan biraan gahaa.